jaaladheetan sitti fakkaata siite ijoollee duriyaa wajjin taa'ee gartee akkam fedhe ta'u jaaladheen sitti fakkaata seete birriidhaan Ani baay'ee dubbaanni basi hubadha. Anaaf Dubbaanni basi hubadha. baay'ee osoo birrii jaaladhu ta'e lalaan osoo birrii jaaladhu ta'e hin beekta gaafa nan gartee gargaarsa uummata wallootii fi booranaatii fi kooti gaa akkanatti masgiidaa fi madarasaa fi silaa namni waa saamuun beeku. Orang imo kita dah kayak bersih jadi apa? Nadu kubah luka takkan ada wasamun biok. Kau kebaratan tu Quran gebu sejusa sedeman karji kuma sedem fikir jadi himbiok kan. Anam dimakan itu sejarah manja style ni sana sih kalau kita jerahannya himbiok ya boleh saja ni. Nasidam bagai makan hidat tinggal karena himbiok. Kitab ada episode himbiok karena sana. Akan kau rasa? Tadi, nuti tehnya itu bersih itu kau, ayo tu. Wah tu orang simbel, wabu tu orang simbel. Sila arrar seranam ni akka kita bahas sirat di bernodak. Waris zoom itu kita yang bersih zoom bernodak akidah. Wallah. Uno bahasan tanah Jawa, wallah. Ane. Bahasa kerasa tu tema. Oh segan nam tadi, number tu bahasa tu. Gara-gara kita cerita cerita. Oh ya, gimana mau segan. Lalu imo kesatan anak kawan ustaz jadi saya kan itu huruf batai alif bata jadi imma gombar sise nama jabat ko bersise kan itu juga ada imo berarti ni jarat ayat akibat akan musim cacar sebi menggone halaman parat warra kitaba gurgudda baida kanan kaba warra kitaba gurgudda sisi Allah jadi di mana dia apa remove sinema godum beo Syekh Muhammad Taufik apa nama sanang kalau tu pada Partan tadi bakal corbatan tu konggoro pada sedemikian tu konggoro komandan. Isa kapat tafsir surah Baqarah rana getobe walakah hati jecca tu kabica nawi dan nasir res video arabian kan aku baca jabatu nanti hamilin nate wallah Akas tadi di kata ni nama sejati jabe nama rumah bentuk kesana nama karo live ya sih Facebook tapi TikTok Thailand karaisan. Lama kan kitab juga hedun ibdu baka bana mas. Arra osong kitab kana guru ada wallahi billah milena oleh tinang guru ada kitab jasan. Wallah. Malik ilmu dia bin gise anak biar kan itu kitab sambil tel. Wallah mau ready meg jajjebes siar giso. Akhir rahasia ilam dari wallahi milena oleh tinang guru. Wallah. Garuk linargamu kitabnya amma angkabuhum. Wallah. Akan digawa sampai jadi bakal madam. Orku deh. Arab Muslim pa gawa dua sekira. Bukhari dua sekira. Imam Abu Dawud dua sekira. Orku deh kitab ni. Oh boleh tu. Syari orku tiga. Amma kanin dua jana gawan umrah dah kita. Oh Rabbi lal. Bari awal bar bakit hamilin na chapter. Kitab mujallada Baharul Muhit yani mujallada pertama sagal kumar babi shantam ambuja gawan umrah tu. Ilhadum ma kitab ni jono. Kata anak kerja mirkane rakon tu nanti tanah nagu tu je. Okay? Namni oso sila awal mereka dua tu ko share ko tu nama kata dia tu. Oso sila dini raya dan tadi Muhammad bayan. Jabu dini sirratola. Kota sirratofna. Koi ani nama kanu raja bani ani yo mali yo narat. Kawan, makina kanu betul. Nama kanu betul. Wallahi namni ngeriya din jala tunjur onderan din jala dan. Anda asih gerte Rabbi hakiman umbalisana ka berubah kanati. Rabbi gerte akasun umbarin. Abawan asbo dan kawasan dalaga tu batal le dalaga hangga sambicaru janata insiran. Wallahi qasaman billah wa ana asrat tembe gaddin kanaratem. Niscaya asbo kawasan dalaga tu batal le wallahi. Begitu ummanni garaa nyaati Muhammad kun dhugaa qaba ummanni baay'ee nama dhugaa Argite dhugaa kee himnaan namni hundi akka yaadni kee hamaan taane yaani namni wayii keessattuu isuma dhugaa qaldiidhami jaalatee bakka jabduu bakka gaarii ta'e irraan socho'u wanti tila akiraa barbaachisa namni waan nyaatee dhuguun qabne hina hattuuyyuun taata dirqama hattuuyyuun taata mamma bayaan kun bar kun geemayyuu normaala
Osoo kana dhabdee dirqama hatta jaalattee osoo ta'e maal Haangi jedhan godhee maal nyaatare? nama hidheetiyyuu birrii ergisiisa sila. Wallahi Haangi billahi. Nama baay'ee nama hubatuun bareeda laal. Jecha isaa keessa baay'ee ani baay'ee duraan illee hin beekan hubadha. Maama baay'een akka jaalattee waan kana keessa seenne. Ani hin beeka. Garuu Ready? Dua mana aku boleh sekali on rans jalan Wallahi waan takka uqsum billahi lazim waan ati barbaadullee sii guuta ka yaanni keelle waan rabbi baay'ee qalbiitti laala waan ati asirra gootu osoo Innama dhaamaa lubiniyyaa no maamni yaanni kee taargeetti isaa guuttate maama baay'oo taarii kan hojjenneen alaalaa gaayis taargeetti isaa waamu yaade kana karoora isaa kana bakka wayyoo inni qabate Abo boyo beda abo rabbuman dal boyo beda rabbin gara kanatti na hindi bisin boleh sekali Yon isata hai जिसके गुद्दौलत करने gara dinin na dia pada je. Wa illa amma asman garte jahannam itina adar bo Allahumma salli wallahi kanam pe ladan. abshir abshir rabbi iski sitti bane keessa si baafata dana shakkin no amma waan takka bicha nu mamma bayaani dhibbaan dhibbatti parsantii dhibba keessaan dhibba hubadha by the way garuu taarika dalage maammeen ka ajaa'ibaati naante amma takka kolmatti deebina wanno taphataa tokkoof jala qabatee dhufe maajaalla bassa Umumu wallahi taphataa farra. amma bayaani nama tokko fidattee dhufte daagodhanyaa nama si akka Adoo dinnan masfartiin kee yoomi achi deebi'uun kee bassa Mahammad gaafa. bassa amma inni nutti mate Ati yoo yoom achi deebi. Ready? oh Darasaa taammanyi Agara biyya gargaaru. jirtu. injira injira Amma sila nama sponsoran narrato social nama sponsoran atau warga. Biyya laman filadhe imma weet taa'ee tan jira imma gattee bakkuma takka diimee dalagadhan barbaade nama ispoonsara naa ta'u naafiti. weeti Amalli TikTok amma laala akka taane nama goggogodha. Yoo jiraatan haala wasaala nama dalagachuu fedha. koeti Maal dalaguu dandeessa fakkeenyaaf maal dalaguu feete? Ibsa shakkaa waa ibsa sodaataa fayyiditi qaamaan qabne asirratti butaan kana hin beekne. Maamme yoo kuweetii san taate malee asin dhufin asitti anaa si dira. Waan biyya lamaan tana imma Ameerikaa imma Kuweeti. Ameerikaa si hawwaani koeti maal godhaa biyya lama Ameerikaa biyyumarraa yaaligaa biyyumarraa. Ameerikaa carraan qabde yoo namni sii kenne namni iddoo carraa sii kenne warra achi jiru keessattuu gara dubartii Yaa Rabbi naa oofu. Jaartii waa fidii beelloo toffisi suuraa waliin fidii godhi ergi achitti. Laawoo reedii si maamma bayaan kun Ayyoo suuqii dhumaan dhufaa miti nama iqaamaa naa hojjetu argina. Malleen iqqaan qabu boleessu. mana laa inni wannan barbaadu. Ayyaa nama diinaa. Alabaa darasaan isaa akkatti ariifattu agarteetu. Firiibii isaa barbaadan itti alabatti achi darbatamuu hin barbaadu. Warri Leebiyaa deemu jedhamu nambar dhaggeeffatu. Habiibi laal maamma bayaan jechuun Ameerikaa deemu Ameerikatti jechuun imaama ta'uu danda'a waa hedduu gochuu danda'a. Isa Ameerikatti malaan malee kuweetii maali kan inni miti. Aboo Ma anammas achitti dhaqee imaama ta'uu danda'a. Dubaay jirtu dhaqee imaama ta'a. Ammallee harkuma nama
Ya boleh saja tinggi dan nurra di itu boleh saja. Inni sadarkaa of danda'u tiyaadara. Bukan kabar jennan ya boleh saja di bo. Maal yoo? Way. Nuti nama bakka takka amma miileen takka amma bo. Amma warri harkana amma miileen takka isaanitti laaftura boleh so. Amma yoo dhugumaan diin jaalattan taata wallaahi wa billaahi miileen takka kanumana hojii ittiin eegaladhee bismillaahi rahmaani rahiim. Hojii santaa jaalagachaa. Mana orang tak bicara tadi yang saya katakan sudah ya orang tak nanti wajib kamu kolas coba jira dalam Allah mastal ya di sini baru segala apa ya kan Allah billah karena ada iya pertama diam ke jangan yo karena tahu batemu nan tukina marata nan gina sim aku Karena ya ada apa guys? Yo angkone karena obitipak kata najira tu jalama. awan di barat tidak mat awan serabar wang kenal juga dua Isani najada hamu di boleh sekali. Syekh Umar Isab, Ustaz Umar Isab, nama kajawa gadu berantap. Nahina rabsana aja. Akam ko na koi. Amadi wala na game ka badde wallahi sila ready adam. Game sa sari sana rotte. Wallahi wa billahi tiktok kana isura kana bulu. Game ni amma gandumma ran dema jirnam. Ang gandumma tana simbeo. Ani warra girtaroota digala doomani warra normaali daannata bakkisu kanuma isaanii naawayya jijjeetan gandummaa namni filatsanillee hin beekan. Hatta koofi maal profaayilaa hungarre akka kanatti wal jaaranillaan wal uffisanii wal torbaan tokko guutu takka ji'a tokko guutu viidiyoo ba akka wal goosanii rabbola. Buutikii tokko abannuuf bakka Mahammad kana mana isaa ijaarratee buutikii waajjii bareedaa tokko jalqabu. Abab balasa kan Oromoo tan hallee akka tajaajila baasanii saamanillee irraa waan beekan normaal makana yaaboo laal maraadhee akkasitti taphadhee of jijjiiraatiitiin na hin arrabsinaa bicha. Aboo Jaawaan inni godhina bicha sheeka jallate qofa naannaan ani xinqi ani wani amara itti baradhu biraaji. Amara kan ammoo hoggantu. Ammaati maqaa feesbuuka kee qofa qayyadire Mahammad maqaa feesbuuka kee ustaazii ta'e jijjiirre. Bara dular reedi yaada duniyaan narraa dhiisa amarticha kan hoggan itti banan. Oromoo itti barante Oromoo keessaa Hacaaluu fi ibtuu san qofan jaaladhaan. Tun hiraar qabdi. Ibtuun amma na jibbisiifte dhiyeenya kana. Hacaaluu eenyu itti isaa? Iftuu. Sirba amara kana waliin jaaladhuuf. Iji. Amari yeroo sirbu hiraa hin sirbu godhatan. Maamma bayaan waan tokko sitti muunii dhufe waan ati ammaa softe irratti ummata ummata tiktaakii irra jiru kana jechuudha. Waan kana jettanii nan arrabsinaa jechuun tisiisatti madaaqa agarsiisuudha. Lamuu kana malee siin jedhan wali. Ustaazana jettanii maali yaa karabbii. Ustaaz haa jedhaa oolani ati waan takka irraan kaatiin komentuma namaan laalinii naan hin jedhinaa yoo jette itti caala uummanni kun nama maraacha irraan kaayatiin. Barka kanaafin bar itti xiichee dhukkuba kaantarii abur torbatti irraan banne itti taajira warra na jaalattoonni ati jakeessa wallahu billahi na jibbiti gargaru matuma kanan si nyaadha ahuma jirta kaansariin sitti ta'uuta yaa waylatu. Yaa wayi. Jaaladhu. Amma gaaffii si gaafadha maqaa kan kee feesbuukii ustaaz Aisa jedhu sana biraa kaasi. maqaa feesbuukii jedhe lammaffaa immoo bassaan tura akkam turte duraan bannaatti duraan. Bassaan tun duraan akkam turte. Daa besaan disgaati besaan nama gaarii. Ammallee Wallahi. Reedi Abdusee fi Rammeenii viidiyoo as ba'anii harkaan kennatanu. Karaa jirti besaan. Furana karaa bargeema taphattee raatu taphattu ba. Reedi amma Abdusee fi Rammeenuu guddisii maama bayaanii harka kennatanu malee irri bana Jannata harka kennatutti dhiifama qabdu. Amma ajandaa yaaduu taara ajandaa maramdaati fi abdisaadha harka riskiin Yaa mu'ammaa koi hin guddifnaan absii xiqqaanne achi ba'a. Okay, harka kennatan malee wilii geemiin isin jiru riskiin keessan shishim qabamteetti. Qoi. Quba gabaadha. Si harka kennadhu Maamma bayaan kunoo sheekotii maratti riskii cufee agartee mi kunoo. okay, nu guddisi Mahammadiif harka kennina. Qoi gaa.
kami guddisan. Amma warri modereetara Reedi hojii namni danda'a. kudhan hin ta'u nama tokko qannasi. Akkam. Nama kudhan hin ta'u bakka nan bu'aa qoy. Wallaalee bara anuma. Okay. Video banadha. No video qullaa jirra re. Qullaa. Uffata baafannee ciisaarra. Yalla. Ishee. Ay, Kabajamtoota hordoftoota kennechaa hordoftoota Muhammad Bayaanii fi hordoftoota kiyyaan. Nagaa gootanii fi shahaadaa isin qabsiifna Muhammad Bayaan ustaaza wannooti ustaaza TikTok yaani ustaaza wannoo osoo hin ta'in ustaaza amantii osoo hin ta'in. King akka afaan arabaatiin ustaaza jechuun barsiisaa jechuudha. Anta malika TikTok yaa Muhammad Bayaan mootii malika geemaroota TikTok. Oromooti Muhammad Bayaan. Jalqabni akka mootii Hayila Sillaasee sanitti faarsaa eegaltan faaruudhaan. Malika TikTok anta kabiru yaa Muhammad Afaan Bayaan. aadaa Arabiin beeka jedhe ayyee. Arabiin beeka Arabiin. Afaan Oromoon illee Ingiliffaan illee. Reedi waan biraa haasa'uu dhiisanii rizqiin Muhammad Bayaan dhiibama rizqiin keenya malee Yaa Rabbii gaditti siin malee jettanii harka gadhiiftan. Rabbii gaditti jettan laal erga rabbiiti siin malee rizqiin teenya hin jirtu. Yaa. Kama nu godhe bultitti balleesse yaa goota feena. Yaa goota keenya yaa Muhammad Bayaan. Goota TikTok miila tokkoon dhaabe. Rizqiin keenya si malee hin jirtu dhiifama nu godhe. Rammee ta'u. Hudduu warree seenuu fi qolloo fi mammee kiyya. Ari'ameera kun. Abdisee irraa fudhannee jirra dhis. Abdusee itti qabannee jirra. Harka kenni raamme wayfansiin jedhe. Abdisee fudhannee Harka kenni kenni. Abdusee fudhatameera irra deebi'ee shahaadaa seeraan qabatu qaba rammee. Laa ani isatti harka kennee isa wajjin mataan Wallahi gurra. kana malee gaafatte dubbifte taanan wallahi wabiilaa ana mas harka bira isin dubbisin. Lubin dubbisu maqaa keessuun dha'u kana booda eenyatti. Bassaa fi Abdusee hunda. Ramme wayfansiin jedhe jedhi Muhammad Bayaan amma rakkoo isaa seeraan dhaggeeffadhee ka'e. Nutis immoo isa barbaachifna innis nu barbaachisa waan ta'eef harka kenni wayfansiin jedhe. no Abdusee- Abdusee anna. Allal giiftari kiyya HD malee hin jiru nama biraan beeku. Hangama tiktaakii kana haaraa Ati harka kennannaan inni HD kun waan kana irra laalatu goofamu. jira bar. Ha? Itti himamme. Okay, yoo ati harka kennate HD'n immoo walloltu. Maal godhaa wallola. Maaliif wallolaan isa malee wanni hin jedhu Muhammad Bayaan HD dhaan naan qaxxaamu maaltu na cinqeessa hojju. Okay, maamme dhiisi baqa HD'n isa kennuufi Yaa, ino HD'n yoo giiftii kenne na dabalu jettu dhiisi Muhammad. Obbolees. Nuti geeftara jirraa isa aariin qabnu ajaa'iba Bakka. qabnu garuu yoo dandeesse wal faana dhaabii adabi jenneen malee. Si adabaa bar maammee barsiisu sodaataa bar. Deemni ilaala. Waa'ee saniitii siyaasa saniitii walitti hin qaban. Dhiirummaa xiyyaatu, riskii xiyyaatu. Laal, riskii teessan haasawa. Bakka HD'dhaaf sifa dabama ramme kana booda HD'n yoo na adabe namni ta'e dhiisa Abaa achi. waa'ee adabbii maaliif keessa fidda yaa barreessa fayya? Adabbii rakkoon qabu sirreessina. Adabbiin sirraata. Waa'ee dhiisi waa'ee adabbii keessaa bayu. Bakka HD dhiifama gaafadhuuti hin jedha. Ramme, reedi. Tana booda wallahi wabillahi dubbiste taanaan hin dubbisin. Eenyuun dubbi. Muhammad Bayaan an rammeeni tiktaakii kanarratti haaraa jettee akkana xolloqna jetta. Aboo haaraa miti sannan galteen qabdu gar wiilii adda fixannee bartu baanetu. Fixanne duuba wanni ati wanni jettuuf maal? Atu riskiin ta'e malee hin jirtu. As booda afaanitti barin jeemi baran sedii seeramma wulii. Gaya abdiseen abdisee. Oh, Asirraa achitti riskiin itti haayaatu mija. inshallah. Du'aa illee ni godhaa miti. Du'aa isaa koo lafa hin buutu. Du'aa immoo Waan manna isaan beekaa. qabaran. Du'aa isaa baay'ee Buutuu maqaa siin dhugaa jedhe. rabbi. Onnee qulqulluu qaba Muhammad. Taariika arguudhaa teessa abdisee. Makka. Asbooti. Membara tokko. Anammoo isinumatti aarsaa jiraayyuu malee. Eenyu. Isinumatti irree keessa jiru kana Muhammad Bayaanii awwaala isarraa gaafii qaba. Hojiin kenna namu aarsuu miti. Alhamdulillah. Wallahi isinumatti aarsaa jiru.
Ayyee haasa'e amma ta'e yeroo baan. Maal jedhama mobbaya? Natu qimee rabbii Gaafii jedhama. Gaafii kee gaafadhe. Nagaraachin maal inni beektaa reedi? Ana Gaafii akka waan mobbayaan ta'uu fedha. Raajidii si ana gaafadhu obboleessa kiyya. Ani Muhammad Bayaanii bara. Maa dukkanaa'ee jiran? Maamman bayaan irraa qabda moo gaafii irraa qabda? Maa mobbayaan anamma laal. Anamma sharikaa kaampaanii hattuu qaba. Je'aan kara birrii 700,800 ni dalagatta. Nu dabalamta. Bir Itoophiyaa moo? Obboleessa kiyya ka zinaatu yoo jira wanni nan barbaadu maallaqa. Ka zinaatu yoo taate eegge. Kaannaati miti kan biraatu yoo jiraate rakkoon qabun. Salama Waan naa barbaadu. maal san nagaa bakka wanni nan barbaadu Kun maallaqa. gaafii miti bar maammee hojiidha kun hojii arge. Ani rabbi maallaqa natti kan yoo fedhe akka fedhe nagu wasaa asabatti maan san galcha wanni nan barbaadu maallaqa. Galee amma hojii ati amma kun gaafii osoo hin ta'in hojii si argina. Haala uffisee waan hin taane afaan baay'isisu hin ta'e dhiifama reeti. Ayyee Gaafii kanaa kana ta'e miti keessaan na dubbisi maa mobbayaan itti si Haati nama maqaa rabbiidhaan na ajajan fudhatta jaan 800 nama rabbiidhaan waan na dhabsiisu deemtu. Hattuudhaan afaan si baay'isa jeeti waan akkana namoota akka kanaa kana hin keessummeessin reeti. Hojiidha garuu mootu Ani afaanin haa jedhu malee nama waan hojii sii kennee bar maa mobbayaan? Aggeeffadhaan. Ani abbaan geemni haraami jedhu san rabbiin naa gaafatu. Warri geema irratti saappoortii na godhu jaalateeti malee. aboo Waan haraamiin as keessatti wal fidde. Amma yeroo hedduu waan ani rabbi warra azaabaan haa godhu jedhee. Aboo salamtoonni hundi osoo akka waan keessa kiyya qofa qabanitti akka waan nan qomarraa jeenitti fuulanii dhugaa innaa lilla micaa warra azaabaa dhufti. Woomana hunda gartee aarii keetii gartee bu'aan nama sirra rabbii jaalatu wisha. Yoo namni garishii hin qabne salaata maal? Anamma hojii sii kenne maa mobbayaan hojiin kiyya sii taa'u siin ta'u. Oomichaa kana waliin dubbatin jinna reeti. jala hin dubbatin. No, asboota kanaa natti dubbatu hin qabu. Riskiin isaallee Bidaata mana abbaa qaama xaalle nifqaan baala gara. Tilaa hin dubbatin ilanyaan an taphaatu. Konkaa rabbiinuu asii boqoo isaa gara dhayeechi gara wutti. Afaan lama qabda bara salamaa otoo jira. Ka'ee nu dhagaa maal jettan? Gimaata. Nassi sale naatan shuxaan buti. Naarrabsiisiiftan reeti. Ati bar nama. Kana jira talbaaftee naarrabsiisiiftani. Lama si arrabsiisa. Yeroo silaa osoo mana kiyyataa fi akkan dhiqqee birraa godhu hin beekan. Na dhageeffadha fi maama bayaa. Takkaa jireenya ofirraa jirjirin gaabbinaa akka makiinaa isaa ta'eetitti jalbaadeen mana biyyeen ijaarte san sirreeffadhu. Dhiisi kaa inni amma deeme. Jireenyi qixaalee mana biyyeedhaan ijaare akkamitti anatti afaan babbanasaa. Amma dhiisi ni deeme dagadhu haa eessa. Inni maatti qoyi anatti tuqe ol beekaa anatti afaan babbanasaa. Laa inni gaafii si gaafata dhugaa dubbatu gaafii. Maamma bayaanti sinaarii nyaati nama akkanaatiif bittan kenni. Maali kana gaafata gaafii kana maali kana gaafata. Gaafii maa namni homaa arge nama gaafata maamma Ano dumanni gaafii kana na gaafatan ijoollee baalagi amboo qoyi dhiiroo bakka biraatti haasawa. Amma jechuudha. Waan akkasii haasa'u reedi tana malee namticha kana ol deebi'uudhaan miti. Sinarrabsinuu. Maamme ati waan akkanaatiif bittan kenni. Namicha kana arraba si keessaa gad harkisee boote lama tarsaasan. Afaan qabadhu taa'e. Sinarrabsuu dhageeffadha. Akka jimaan tun feettee duutu si godha. Oola. Qabachiiru. Si duran haasawaa jiru. Salama si duran haasawaa jiru. If qabachiiru. Ani jireenya Maamma baya an jireenya si jibbisiisa gattaa. Gaafan qabxaa ofiin jirjiirii An babaala garante. An taphaadhaa fi Maamma bayaa dhageeffadha. wasaka.
Ati nama bar jireenya addunyaa kanaati quraana facaastee bara gubbaa dhuftee albaatoti tarsaa gimaata naatan libdaadde libdaa baalaga shannee xumbaata tabaata talamaa hudduu kaaka keetti kana torbaata hudduu salaan ajaa hudduu ajaa shamaa ajaa dibee afaan qabadhotamu bidaata من أين تكون من نور جالس بقى Mama bayan tu si mama bayan gafi kabab. usidhiti rame Waya kiyya. بقى تدريس talamaa kana namni tokko namarratti bawan gaafii salaamin nagaan isa gaafataara Mama bayan ni buku mana mana orang kata. Ini lah tuan ni sana. Sharmuutaa daadhii maal abbaa keetiin naggaa anatu hudduu si sale gimaata maishitee faranji sagaltama hudduu si salchiisa ajaa hudduu ajaa shamaa xira shamaa wonna masgida keessa dhaabatee wonna quraat hattuu bar duraaniyyuu hattuudhaati nama quraana masgida keessa baasee gurguratu nifxaan baalaga gadin boo Assalamualaikum. Mani ragat ati ciciramu berbada sa. Rag. Indah sab baga namni kuma ta kofi di bashani kuni mucatti wa yesu udi gasatti rakatte gargara ni. Anda ke ne jada amma nama kuma abdi bashanda getan berbada nama dema. Mucatti wa yesu udi gasatti rakatte hospital jirti mili lama rajite amma kaisi beku. Gargara aggatami kanatti fayyadamna keeri sharri keessa keeri dalaganna sini gale mucatti san gargara luka irraa citte bagga walitti dhuftanii bagga yaatanii walitti dhuftan arrabni immoo hin barbaachisu manni kiyya arraba hin jaalatu waliin arrabsina ishi assalaa amma mana cufachuu edha maal jettan maal jettan cufadhee rafee akkam jettan assalaamu alaikum baramulu durbadotti fuudha kudhamulu laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah namni arraban jaalatamaa akkatti wal gahee dhufe laa hawla walaa quwwata illa maa akkatti arraba jaalatamu manni oromoo kun maal isaa akka dubartii maastikaa laayivii gubbaatti nyaata amma atillee amma beekaa siin jedhamu wallaalaa siin jedhan ayyasoomii maastikaan sun amma mee bakka kamitti ka shamarraniiti jedha andi tokko akkuma bakka dhalatetti gaafa biyyaa boo nama rakkisa maastikaa waan bu'aa maastikaan kun sammuu namaatti qabu osoo beekte naatu ani namni tokko tokko yaa rabbii kiyya beekumsa beekamtii malee natti hin kanneen please maastikaan ka dubartiiti jedhee nama yaadu fa'aa jira ajaa'iba kanaaf gisee tokko tokko mee kubbaa laalaa kubbatti bu'aaraa waa barattanii jenna argitan kubbaa namni gariin wannoo si'a kubbaa laalaa gisee tokko tokko waa barattanii Abdo luce ayo tadi sali asbari bayi Abdo kayo tukun ilmu sharmuta kosu ommak nyatu ekote family ta gusu era bayi angwe Abdo kau ti kau garagu ba Abdo kosu ommak Abdo hola gugurate ya bayi folori kuma dibatur bakapa ila melala Folori kuma dibator bakab namni tokko sambeeku mahayyimi akka ta'e ilaala folori kuma dibator bakab namni tokko sambeeku maaliif sambeene viidiyoo fiilmii waan namaa minaamina waraabee gadhiif mahayyimiidha waan takka aidiyaa mataa ofii hin qabu donqooroo beektanii mahayyim idhaas laalaa bichaan waan tokko barumsa sammuudhaan qabu dandeettiin isaa kanuma qofa ture dandeettiin isaa maal ture tae wa warabe gadhiisuu qofa waan namaa sanu donqooroo mahayyim aboo ufi wannan hojii keessa nyaadha namni fooloo kuma 700 baadhate maastikaa akka dubartiitti nyaata dubartiin maastikaa nyaata mahayyim laa hawla walaa mi amma itti kolfitan moo dhiibtan man mi amma maastikaan kun ka shamaraati jedha rabbuma rasuuli jedhaate firidan waa'ee dhiira fi waa'ee saalaan qaba for male, for man, for woman, kayo jira. Male or female.
እንደዚህ አይነቱ ነው ኩሎ ከነከነቱ ሚዲያ ከነበለስ በከምቲ በኩም ሰንቀም መሃይም